سباسمو دلقا كان أثوي أشرا جريت صبي سباسمو جنان أنمتو اتبلبله ملكي مناجرتا جنان إيران جري لوكيشنين وإرجين أنجت وان كأمسر أيو كانشو إيش يقرأت أيو جنان ميشا جماشا أشيت ديسه أوبريتي تيابيرا ديبه إيجا أشيت ديبه جته وانا كجولن زبانا كان اجانا جنتي قوم ستي والبابتو سنيل هنيم نيسين كوفر اوفيتين سبرت افته نوتي همته ما اما هندافيو وانتي جرمالي مالتو ولن سنجيز اما سر اللي وانفون جرا سر اللي وانفون جرا بكي سنتي والابدا نموتو ولت اسن عرار سني ولت اسنك اجل چنا يو اسين دبالتا اسي قبوس سيفنا يو اتلت سي olbaas سيفنا قبري قبدني jireenyi biyya lafaa ergisa arrabni ara jidha kun boru hin goga atiin kun mucaa bareeda rafaa ol dhufaa jiru nama bultii qabu nama ilmoo kichuu qabu nama haadha qabu nama jaartii qabu nama obboleettii qabu nama ganaa bakkiree hedduu lamaanuu sin eeggattu beeytanii kanaaf namni waan tokko tokko yoo humna qabaatellee yoo mala qabaatellee yoo hiriyyaa qabaatellee yoo irree qabaatellee waan tokko tokko rabbumaaf jecha rabbiif jecha irra tara dubartiin amaanadha. dubartiin kabajamuu qabdi malee zollamamuu qabdu reebamuu qabdu tumamuu qabdu haidhisi ati har'a nama jabaan dhuguma dubbachuuf ta'e Dubaay qabdu keessaa tokkosi nutuyyuu warra olaanii kanatti beeynu Nasritti aansee nama isteeppii sadarkaa lakkoofsa keessa jiru sadarkaa sadaffaa afuraffara nama jiru nama Oromoon Dubaay guutuun si abdattu nuhuu si abdannu warri koomentii ani sin jalaa cufa yookiin afaan keessan qabadha ta'a firiidamii isinii kenna. kanaaf mee milkii kiyya hawwii maal tuture maal irratti yaa'in kun ka'e akkami dalagaa wajjin eegaltamee dalaga irraa nu kaasi. Jalqaba nundi kennaa miira keessaa baanee dhageeffannaa nama dhugaa dubbatu rabbiin nu haa taasisu ka dhabeellee nama rabbii haa taasisu namni biizinesiidhaaf gaafa walitti dhufe ka walitti namni hin jiru obboleessa jaartiin wadhabdi biizinesii irratti kun beekamaadha. Haa ta'u garuu dubbii namni wadhabe kana kanamaa hiikullee biyyuma kana ummatuma sirra jiru kana kaleessa gaafa walitti dhufnu miiruma gammachuutiin walitti dhufnee hawwiin jette jechuudha naa dawwaltee jennaanii eessa jirtannaaniin mana jirannaaniin durallee gaafa tokko dhufuudhaaf turteetiin naa beellamtee achumaanii badde ergasiin booda dhaqeetiin fuudheeni ergasii mana dhuftee shaantaa mana kaattee mana kiyya obboleetti si bira deemte obboleettan biyya galtee jirti guyyaa tokko guyyaa lama achi bultee deebite ergasii achi bultee erga deebiteen booda amma dalagaa naa barbaadii taa'uun barbaadu dalagachuu barbaadannaaniin mana madamii wayii dalagaa hin galcheeni galtee mana sallee diqqoo daladdeetiin hin baateen ammallee dalagaa naa barbaadii jennaan ammallee taa'uun barbaadu taa'uun jaalladhu ammallee mana dalagaa biraa wayiin seensee somaachiftuu warri koomentii shata warri koomentii sin jala cufa maa dabattanitti jettan yaa erga mana biraallee amma seensee achi amma daddaladdee I think dalagaa tutulfaatee namitti gaafattee asiillee jaartiin tiyyallee koottu ooyilii waliin dalannaa dalagaa waliin dalannaa koottu dhiisii jettee anillee barreesseefi koottuuti dalagaa waliin dalanna bakka dhiisii koottuudhee madamii akkamitti hima jennaaniin maal jenneeyyuu I think maaltu waa ta'e jettee waa wayii soobabdee dhuftee beektee madamii san waa wayii sababdee dhuftee ergasiin booda teennee mari'annee dalagaa kanarraa irraa jettee dhufte akaakayyuu na jala du'e jettee dhufte koomentii ka hawwii waan hin jirreef hawwii chaarjii dhume homaa baate hawwii kottu deemi koomentii eenyu hidha hiika argitee ergasiin booda amma dalagaa kana hin eegallee dalagaa kana sadiin eegallee ergasiin booda namni kaan taree walirra haraashiidhaan fakkeenyaaf doktora baradhee hoo jette nam tokko doktorri haraashiidha miti ree akka namni kaleessa milkiin fiinyaa fuufa milkiin mana sargiitti dannasa soo jedha son taate nama ogummaa seeraa qabu nama sarkeetti fidees ni mul'isuu danda'u. Garuu namni gaafa walitti dabalamee jedhee waa barataa waa wal barsiisaa garuu sababa walitti dabalamne hawwiin na barsiiftee jirti yoo jedhe isiillee gaafa dandeetta fiddeetiin na barsiisna hawwii waa'ee dawaa kanarraa garuu ergosii walitti dabalamne waan kaniin humna jenneetiin hujii kan kee kanatillee gara ogummaatti jijjiiri jedheenan argitee. Gara ogummaatti jijjiiri waliin dalannaa jedheeni jaartii nama sadi taaneetiin hin eegallee viidiyoo jalqabaanuyyuu waraabee
kuno akkana doktora Wiin Qasiin dura isin barsiisaa turtee jettee gama TikTokiitiin amma nu biratti argamtii waan adda addaa barbaadan nu bira argattanii jedhee waan akkasiillee viidiyoo jalqaba gallakkise beettee. Ergasiin booda viidiyoo irraa eegalee dalagatti seennee dalagatti eegaseen boodaan kaampaanii deliverii ture. Deliverii kana lakki yoo fi geessine birriin ijoolleen nu kabaltuu fi birriin ittiin jeefamu ta'uu danda'a. Sii galaami. So amma deliverii kaampaaniitti kennaa hin beekamu as keessa uffata gurgurlee deliverii kaampaaniin geessaa isaan paasentiidhaan muratanii hagana muratanii isaan nuti immoo isaanii kenna hojjennee jennee walii gallee. Meeqoo milki Muniira gurra isii dhageeffattu kun akkana jenne akkana jechuun ibsilaa kanuu ta'u Muniir dura akkamitti fiddaawwiin baate itti dawwaliif silkii qabda? Ni qaba. Itti fufee ittiin jira. Gaafannu qabna. Amma kuma akkana gidduudhaan jirru. Amma dalagaa turree ji'a tokkoof walakkaa dalannee amma siin ji'a sadii na bira daladdee beettee. Ji'a sadii dalaydee moo waliin dalaydan? Waliin dalanne kaa jechuun na bira daladdee jechuun waliin dalanneedha ji'a sadii. Na bira dalaydeen damoosani waliin dalaguun immoo waan argatan addaan qoodamudha yoo kassara waliin kassaruudha akkasitti addaan dhugaatikaa doktor. Ji'a sadii kana keessa waan ji'a tokkoof walakkaa herreennee otomaasiin jirtu birrii hafellee hin beeksisin dubbattee jirti asirrattillee birrii kana hagana tofa jenneetiin lafa keenne maaliif amma wanni takkatti amma sirnaa beeku abdani wanni kun birrii namni dalagoo osoo hin taane baasii baasaa dawaa daladdaa miti birriin deemtee bittaa birriitti deemtee gurgurta miti. Baasii qabaa galii qaba kun hunduun galmaa guyyaadha waan baanu galmeessina siinillee beetti kana. Ergasiin booda ka ji'a tokkoof walakkaa herreennee lafa keennee jira uummata akka ji'a tokkoof walakkaa waan cufamee 5,000 tofa jettee jirti 5,000 tofa'ee ka ji'a tokkoof walakkaa sun jechuudha sii galaami. Kumni shanii kun bakka sadiitti adda baalaan ammallee kumni shanii kun bu'aan argamee jedhee nama sadiin daladdeetiin nama sadi bakka sadiitti adda baa. Jiraama kuma shanii. Ergasiin booda immoo itti fuufnee dalannee erga jenneen booda ji'a tokkoof walakkaa erga dalanneen booda gaafa ji'a ja'affaa bulii 5 bulii 6 eegallee gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hawwiin qabamtee. Kanallee akka ittiin qabamte gaafsanii guyyaa jechuudha ofii isiitii mucaa tokkotu jira kenna dhufee jira biraadar yettisiin garuu namni biraa dammoo kaabbeeraa jira kamaaliitillee jedhanii waa'ee jedhanii san isin rabbitu beeka garuu obboleessaa miti obboleessi biraa as keessa jira. Omara kun qabu sun dalagama ijoollee Dubaay hayyee. Ergasii maal jettee birrii kennuufii barbaadaati birrii naa fidii naan jettee anu ajimaaniin jira naman na bira jira beeku chaatiin jirallee waan kana waan hunda ragaadhaan haasaa jiran. Maaliif rabbiin jala dhaqu darbeeta akka namni asirra deemee ammallee baana maan jedhu maal dhugaa namaa rabbiif nama waliin dalagu qofa beeka beek. Sii galee asii. Ergasii anu ajimaaniin jira mucaa lakkoofsaa sergiiti asumaan itti kenneetiini galaa jedheen kana hunda chaatiin si erguu danda'a waan ani isaan jedhaa ture waan sagaleen barreessaa ture gaafsan jechuudha sii galee. Ergasii erguu hin dandeenye siin bakka alatti mucaa kana arguu barbaaddi qaamaan jedheetiin bakka dhiisee hin galee anoonnaa ho'i qabna qubii ho'i qabna ajimaanitti tolas jiruun beeka biyya ajimaanii kana. Dabnee walgarii geessinee ajimaaniin deemaa adda qubii waldaa waan ta'eef dabnii nuun jedhan. Maal ta'e? Dhagaadhaan. Doktoroonni maa wal'eessa jedhaa bara. Dabnee taa'aa jirraami. Abdii akkam? Jira dhagaa. Amma kam dubbaa qabayyinara yoo milkii hawwiin hin jirtu. Yoo hawwiin jirtu. Doktoras waan isii reefu ta'ee isaanis waa takka hin gaafatu. Jaartiin kun hawwiin akkamitti galtee akkamitti as dhuftee isinitti himee bitadhee akkasiin booda itti dabartanii gaafattan waan gaafattan. Oke itti fufi xumuradhaa. Ergasii mucaa kana gaafa wixata dabarsan sani obboleessa wajjin kaanee dhadhemanidhaa isiin itti dabarsan kana jechuudha. Eegamanidhaa dhadhee kanaan booda wanni asitti kennee paaspoortii koopii sitti kennineetiin obboleessa wajjin gaafannee naani siyaadii ofiis seennee naani nutti himuu didan infoormeeshinii nutti himuu didan naani karadhee obboleessi jira dhiyaachuu danda'anillee oora bitee ka dubbatu. Ergasii karadhee isaaniin as keessa jirti garuu har'a osoo hin taane boru deebi'aa nuun jedhan. Ergasii booda gallee obboleessan borullee si deebifna jenneeni ergasii borumti yoo geenne jennu
obboleessi silkiin kaasu itti tumnee mana isaa jala dhaabanne eennee dadhabnee jennaan ergasii kaaneetiin hiriyaa kee wajjin awwir immigireeshinitti yoo deebinu ammallee jechuudha guyyaa qabu akkam na fakkaate already ishaalaa kennitee jirti hawwii goobanii galuuf qophooftee jirti waan dagadhe keessa jechuudha waan dagadhe keessa gaaf jalqaba dhadheessani kafiila sii fidaanu kafiila sii yookiin lakkoofsa kafiila sii ana dalagu fi barbaada jennaan gaaf jalqaba obboleessonni dhadheessan jechuudha mucattiin tuni kafiila sii hin beektu lakkoofsa kafiila sii hin qabdu obboleessi sii kafiila sii hin beeku mucattiin abbeeraa sii kafiila sii hin beektu akkamiin kafiila sodhaa'ee eenyu dhiyeessina waan goonu dhabne argitee nama biyya kanatti hidhamee nam tokko hidhamee jedhe nam tokko keezii kafiila hoo qabaatee jedhe haa kafiili sun dhiyaatu malee nam biraa irraa kaasuu hin danda'u viizaa namni biraa dalaguu hin danda'u garuu kafiili sun dhiyaachuun dirqama jechuudha sii galee. Hin dhabnee otomaa jidduu kanatti maal naan jette namichi Sumaalee horii jette wannaa keenya argala bultii keenya argala namichi Sumaalee kun hiriyaa kafiila kiyyaati jette yeroo baay'ee haasofte jechuudha. Ergasii ani kafiila kana namicha kana eeguudhaaf namichi Sumaalee kana bultiin kijala jechuudha. Wallaahi guyyaa meeqa dhaabadhe jechuudha. Akkasumas waan dhaabatu namichi obboleessi sii sun eessa jira? As keessa jira Dubaayin keessa jira. Mucaan isin biraan qaban mucaan isin neetworkiin dinuu mala obboleessi tan. Doktar maa carraa takka kenni maala ukaan. Milki obboleessi tan. Gaafuma tokkoon gaafachuu barbaada carraa naafan. Yeruma tokko. Qoy kana gaafatanii haa ta'u jalqaba. Budakii waa'ee galiisaa dhiis. Kalee viidiyoo ni qabna. Dinaara 9,000 naqee riikiin qabaa jedha. Nama 500 jira. 6,000 fi nama 6,500 silaalu jira. Dinaara 9,000 naquu hin ta'e jirta. Risiitii ni qabda. Viidiyoo baniitii nu barsiisi. Takka. Lammaffaa kuni ji'aa fi wayitti 5,000 hojjenne jetta. Waliigala ji'a 5tti baay'isuu ni dandeenya. La. Okay. Kuni tumura gaafi kee tumure deebista. Dhaabbadhu. Kanatti deebita waa'ee galiisaa fi kana isin dhuftee waliin soorita rakkoon qabu. Ji'aa fi wayitti yoo 5,000 daleedan ji'a 5 hojjechuu waliin dhalamtee jirtu. Okay. Akkasii miti Muniir jarjarsee beeyta. Akkasii miti qoy. Milki. Laal nuti ji'a sadi duwwaa waliin dalanne laal ji'a sadi duwwaa waliin kan ji'a tokko walakkaa already herreennee jira yeroo isin maani ajjittu ka 5,000 isin jettu kana jechuudha. Ka walii biraa qabnu kan ji'a tokko walakkaa qofa ji'a 5 akkamiin daladdaawwiin gaafa ji'a 6ffaa bulii ja'a viidiyoo ilaaluu dandeetta dalagaa eegalle gaafa ji'a 9ffaa bulii 5 hidhamte eenyullee beeka warqaarallee jira. Okay. Asliin amma hawwiin ji'a 5 waliin dalayne jette. Ati ji'a meeqa waliin dalayne jette? Ji'a sadi. Ji'a sadi. Okay. Maallaqa ji'a lama ka ji'a dura 45,000 waliin lakkoofne anaaf milkiini ka ji'a lammataa 30,000 waliin lakkoofne jette dhugama sob. Kana hundayyuu dubbiin salpha namni fi dhaba malee. Biyya kanatti kaampaanii deemtanitti akkatti kennitu ka waan daladdu kana guyyaadhaan piriinti godhee sii baasuun jira miti. Lakki anaaf milkiin herreega ji'a dura 45,000 waliin gatteennee goone ka ji'a lammataa 38,000 waliin gatteennee goone jette. Waliin herreega gootan mongoolii dhabarama. Kan nuti herreega goonee jenne ka ji'a jalqabaa san qofa ka amma birriin 5,000 san haftu malee kaan hin goone kun soba. 45,000. Hin goone ka jalqabaa san qofa herreega goonee herreegni baasiin ba'ee maaliin ba'ee jechuun guyyaan baasii baaftanitti galiin nu ga'u nama fi diraama 5,000. Kaafee isiin nama sadii miti milkiin nu keessaa homaan qabu anaaf jaartii isaatii jetti waan kana maal jettan? Akkamitti taamaa akka dalagaa jiru ka ordarii kana deebisu ollaani kun lakkoofsni ollaani kiyya ka kostomariin haasaa oolu ana ka ijoollee achi fudhachuu diddeette itti dawwalee haasu ana ijoolleen isiin bilbila iyyuu kaaftu hin deebiftu waasaap iyyuu yeroo ordarii fuutu iyyuu anatu galee itti kaa sirrii miti maaf akkas goota ijoolleedhaan maaf akka itti fayyadaman himneef maaf akkas goota isin siif jaartii haadha manaa kee walumarratti isin dammartee nama tokko isin goote haa ta'u ati marilleen gaafa duraa haadha manaa kee wajjin waliin mari'atanii waan saniif haa ta'uun beeku ammallee ati maallaqa buusii keessatti akka isin nutti himtetti homaa keessan qabdu ka biriin 300 ka haadha manaa keetitti
كما تبغى ذاتي كيسيد بريد بسدي مال بريد بسدي مال بريد بسدي تدلقوا دندت كيسين كم مسيب كما سدي إيجالت كما فري إيجالت والله بالله كجيب جاتي أتيتس إن دبتشو دندت وان جرام ملتشو صوبا أبو ربي جرى نادي هوي بيتم فدا هوي ما بعد دكتور وانغوتو أصلي دكتور إفنان السلام عليكم سنجنا أصلي مجبتين تركي باسو يوني تركي باسو لا سلا دبيسا مركنيفة جودا كما سقال رسيتي هون برسيسي ني أمنا سبودا ني منير كما سقال رسيتي تركي باسو بعدين مجبتين كديم تتاتي مجبتين شيرا كم شيرا موج ندبي شيراتي فاستان جرو توقف فان دوغا yookaan isa waliin taratti buutu taate waliin jalqaba irraayyuu kijiba jedhu tokkoffaa kana dhaggeeffadha lammaffaa irratti gaafii qabaan doktorii naaniif jechuudha. gaafii itti gaafatanirra isin kaa jiran Munir ati waa'ee risiitii dhiisi waa'ee risiitii dhiisi Munir dhaggeeffadhu gasi darbaa yookiin xaxaa qabu mana na dhaggeeffadha ila waa'ee risiitii dhiisaa dagadha risiitii miti haasawa isii nutti himtee fi kamelkii eessa wal fakkaataa eessatti wal dhibaa adda baafadhaa jira namaa risiititti fiidan. Risiitiin hin barbaachisu asli risiitiin gaafa amma ina milkiin maal jedhaa baatisha waliin dalayne jettee miisiin nuun jette milkiin baatii sadiif gimmaashaa nuun jedhe gurra keessa irratti kabaatii lamaan lakkoofne jennaan kabaatii tokkoon lakkoofne jedhe dubbiin wal fakkaataa jira waan kanarratti xiyyeeffatanii eenyu akka bamiidhe eenyu akka miidhame jaarsi manguddoon keessaa argata malee saayidii tokko qofa qabatanii dhiibuun sirrii miti. Munir dhageesse asli asirratti nuti haqa barbaanna mucaallee miidhuun barbaannu. Hundi isaaniitu nuuf qixa. Hayti mucaa yoo mucattii bira jiraatte mucattii hayti mucattii yoo mucaa bira jiraatte irraa fuudhuuf jirra malee tokko dhiiree tokko tolchuu himi. Isii tana nu qabadha. Dhaggeeffadha ani dubbii ani gaafii isinii gaafadha eegasii hafte. Yoo xiqqaate miti meeqaan eegaltan qabatamatti kabeetu ka yaadattu. Garuu tilmaama akkasii yaadda. Diraama akkas kuma lama akkas. Kuma lama. Maarree eega kuma lama ta'e kuma lamaaf akkas eega ta'e isilleen kuma lamaaf akkas nutti himte birrii kuma lamaa san kuma lamaaf 100 jettee dubbiin keessan kunoo wal fakkaatadha. Kuma lamaaf 100 san keessaa 300 kaadha manaa milkiiti kumaaf 800 kiyyaa nuun jette waan kana maal jettaati? Soba. Meeqa kee birrii san keessaa ka isii meeqa kee meeqa? Birriin isiin nutti kennite yoo jiraate jechuudha. Jaartellee jirti yoo waan jechuun dagadhe jechuudha. Naadachisuu dandeenya. Yoo edaamu akkasumaan jedhe. Akkasa kuma lama baatii meeqa waliin dalaydan? Baatii 3 waliin dalaydan. Hawwiin kunoo baatii 5 hin jettu? Isiin eegalte ji'a 2. Har'a miidiyaa irratti dhuftee dubbannaan ji'a 2 teette waliin walirratti herreeydeetiin ji'a 5 yoo dhufe malee isiin kan waliin dalaydan 3. Gaafa isiin qabamtee fi gaafa hawwiin nu duuka dhuftee miidiyoon dalagamee jira viidiyoon yaa hin qabaa guyyaa ji'a qaba. San hin laallamaa gaafa isiin asii deemtellee immoo miiseejii obboleeyyan isiidha ka'aa jiran dawwalanii akka isiin qabamtee jirtu haasaan sun guyyaa waliin jira sunis ragaadha. Okay, rakkoon qabara. Hawwi jiini 5 ati jettu ka gaafa eegaltaniitirraa haga har'aaga kaleessati moo ka haga gaafa qabamtuuti? Gaafa qaba hawwiin ji'a 3 qofa nu dalbu. Hawwiin gaafadhe qoy haadha mucaa kee maqaan eenyuun? Afnaan. Adnaan. Hawwi. Yes. Ati jiini 5 ati jettu kuni
كغاف ايغلتنيت الرهاجة كاليسة تيمو كغاف ايغلتنيت الرهاجة غاف قبمتوت جيني شاني اتلقوا تقول Jiini shanii allaa ta'e ka guyyaa tokko jedhee eega hojii bira hojjedhee bira dhaabee wanti ammas naa hubattan milkiin hawwiin jaallatama hojjette na bira jedhaar isiin ji'a sadii jedhaar an ji'a shan bira dhaabbata hojjedheen viidiyoon hin jira viidiyoo kiyya tiktookii kun adda narra gubani sila viidiyoo kiyyatu odoo laaltanii achi murteessitanii bareeda isaan haquu danda'anii ji'a shan bira hojjedhe milkiin ji'a sadii jedhee milkiin ji'a lama jedhee Rabian jalama jasadi jedhaaf isin qaba warri dubbii qabdan. Milkiin ji'a tokkoo fi baatii takka sirraa mure mala kon qabu. Okay, ani hunda quban qabu jedhee ofirraa dabarse bar milkiin dogoggoruun malaa wajjin eegalanii jedhee ofirraa dabarse. Okay, haadha ifnaan. Hawwiini anaaf haadha ifnaantu waliin mari'ate. Waan kana keessa milkii yoo akka obboleessa kiyyaatti yoo akka hojii haadha manaa isaatitti nu bira dhaabbate malee waan argannu bakka lamatti addaan qoodamna malee bakka sadii miti jedhaa jirti. Waliigalteen keessan akkam ture? Bakka sadii ture moo bakka lama ture? Mari'anne sirrii anaafisii waliin mari'anneemi garuu hojii kana hin jammarre nama sadii hin jammarre. Inni kun hojii nama lamaan dalagamu miti. Namni hin beeka warri waan kana beeku jechuudha. Hojiin baay'ee ulfaatu hojii nama sadii hin dalagan keessattuu hara ordarii deebisuu fi erguu fi haala itti fudhatu ijoollee waliin haasa'uu isa. Hojiin kun anaaf haala gaheen guddaan isa biraan abbaa manaa kiyya ta'eef miti boruu qabrii gala kophaa kiyya. Ka garuu amma inni hojii haadha manaa xiyyaatiif ka mucattii obboleettii xiyyaati jedhee waan isin gargaaraa jiru se'uu mala ka yookiin ka maatii argattu kanatti waan inni qufufaa se'uu mala sun yaaduma wajjin dogoorate malee garuu isin ka mari'attan dhufu lamaan. Isoo haasa'uu baannee bar sirriidha haasoinee jirra. Isoo haasa'inee sirriidhaanumaaf isin waliin haasa'e isoo malaan ta'e jechuudha. Waan kana irra teennee waliin haasoineetiniini. Okay, eshi. Hawwiini anaaf milkiin mallaqa baatii tokkoffaatiif lammaffaa gattennee waliin hisaaba goone. Ka baatii sadaffaa afuraffaa fi shanaffaa qofa hisaaban beeku malee ka baatii lama 80,000 waciyoo 10,000 irraa baafne 70,000 arganne baatii lama keessaa jetti. Ati waan kanatti maal jetta? Wanni herreega bita ji'a tokkoo gimmaasha. Ji'a tokkoo gimmaasha. Ayyee. Meeqa ka ji'a tokkoo gimmaasha? Ka ji'a tokkoo fi gimmaasha giraama kuma 18 wayii akkas ta'e 18 fi mana 600 mana akkasiiti. Waciidha dhalatti. Isiin ka ji'a duraatu 45,000 nuun jette bara. Kuni bar waan wajjii dhadhaa isin jedhaa jiru yoo walii galatti ka herreegamu herreelee hunda goonee isii yoo taate kaleessa dubbattee jirti. Fakkiin hafuutumsanii. Okay. Amma waliigala mallayni mucayyoo milkiina kanaa isin nama ilmollee qabuu nama bultii qabuu nama dubartii irraa dhalate obboleettii teessanii mallayni mucayyoo kanaa isin biratti nu biratti hafee jettaniitiin ka yaaddan jira. Asli mee dhiifama takkitti dhiifama. Fooloon haasochaa dara keessan tiktokii kiyya jalaa nama 95 narra guban. Tiktokii kiyya fooloon haasochaa kana jalaa gube nama biraa miti milkima. Naasochaa Dhiisi gahee baan qaaqini waa ba'e argite. Hayyee. Gaafii takkatti si gaafatu uummata adda jirullee. Yoo tiktookii namni tokkochi namni lamaa kan nama irratti gubu ta'e maaliif dhamaa irra dhadhee nuti hin gubne maaliif karaan taane maqaa nu balleessita wiin. Yaa namni waan kana sirri beekta waa'ee miidiyaa ka sirri beekta akkamatti jaartii milkiin dhaqaniitiin wanna hawwii gubuu danda'an. Maal jechuun waa kana gabbuunee yaanna. Mee nuti gumee yaa gubdu mee dhaqee tiktookii yaa gubdu nama 10 gurmeessee mee akkami gubatamee ammoo achi keessa manaajara qabamoo an firaa tiktookii.
Okay, ka TikTok itti deemne rakkoon qabu Oromoo namni 1700 kun jalaa gubatee follow godha abbaa gube rabbi iftu riippoortiin haa gubatu seerri haa cabu TikTok yeroo baay'ee boo'ichalleen jaalatu gadda kanallee jalaa haa gubatu san rabbi iftu nun beeynu geeba qabrii qabna jara kenna follow godhaa fi nama 1700 as jirtanii nama 1700 galcha rakkoon qabu Oromoo durallee follow si godhe ammallee follow si godhani hundi keessan follow godha Hawi kuno doktoroonni waliin dalagaa turtan as jiranii mallayni ati irraa qabdu meeqa si ergan. Ammallee milki asli kadoo isinin jedhe 100 afur duwwatu jira 16,000 haa taatu 11 haa taatu dogongoruu fi himmalaan ka afooban 100 yeroo qaallu si fidadhaa jedhee maqaa rabbiin kadhadhee dadhabee qaallu si himadha jedhee sheekaftee si bira dhaqa jedhee isa akka ho'i kana godhee sagalee qabee barreessee fi na erge 90,000 fi 600 akkas waan afoo yoo dogongera malee 90 dhaabbata 100 dhaabbataadhaan akkas. Ammaati walii gara meeqa bira qabda milkii bira? Asli ifama nu godhiti namni odoo akkana fuulaan taa'ee walitti taasisee bareeda viidiyoo na haa bayanii viidiyoo laalee dhugaa jiru ija keessa wal laalanii dhugaan ijarraa mul'atti ijarraa nu laaltanii uummanni Oromoo. Milkii ija keessa isin laaluu fedha as bahii jetti maal jettaati? Laa ila kun dubbiin maaltu jira beektaa doktor? Hawwi tokkoffaa maallaqaan himattee miti? Lammaffaa na qabsiise miti? Lammaffaa na qabsiise jettee miti? Sadaffaa TikTok irra gube jettee miti? Paaswoordi illee na jalaa jijjiira. Hin jenneeni? Dandeettii hiyyallee na jalaa. Dandeettii namaas liyyoo millee ennoo isaatu addunyaa kanatti wanti namni namarraa hatuu hin dandeenye dandeettii qofa. Dandeettii kan keessuma faana deemu. Yoo intala namaa taate achitti illee dalagadhu si gargaaraa siin jennee jira duraayyuu. Dandeettiin kan keessi wanti du'amne bifa milkii milkii amma nuti kan ta'aa jirruuf haa isin deebi'uu deddeebiftanii himiti. Dubbii teessan isinii fiquuf halkan qixxeen ta'aa jirra sadaqallee ilillii guuratuu dhiifne kun Oromoon taa'ee dhageeffachuu mala waa takka nu kennaan jiru. Amma na dhaga'i waan isin jedhu na dhaga'i na dhaga'i wal jala naasee na dhagaya. Qoyme egaa intalli durbaatu viidiyoo as baanee wal bira ta'e isin ofitti jedhaa jirti. Ati viidiyoo as baa'uu hin dandeettu? waan akkuleetti ilaalaan saalfadhaan hawwii. TikTokiin keetuu wannoo lakkoofsa waan qabuuf baasii naan jedhaa rabannaa ta'e as baay'ee viidiyoo bane lakkoofsa gubbarraa kanaafi. No problem. Yoo na yaaddan okay. TikTokii biraa qabdaa? Hin qaban. Okay, video banira lakkoofsa gubbarraa kana mina fakkaate kun Dr. Ifnaan remove godhinaan jedhaara qonnoo natti ergaa. Ila akki gootani. Amma dubbiin akkaatti xumuramte akkanumatti lafarra waaqa torbaan lamaallee haasaa oolla jedha. Baay'ee deebi abboona mana maan xumuramne miti hin xumuramti. Maa dhiibattaati mataa waan rakkoo fi beektu wayitu jira. No, ani maal rakkoo maal bitti beekan jechuu kasiin jedhaa jiru. Ani risooke rakkin wayitu bitti hin beekaani kalee sallee jedhee jira. Jaarsa gara siitillee haa fidattu allee gara kiyyaa hin fidadha wanna galannu kana biiliin dalanna biyya baratti keessa jira bara majnuunaa miti kunoo biili jira guyyaa irraa waan daladde baasi jira gali jira kana herreegamee gatta'amee maqaballeessaallee kasii na himattellee dhugaato qara ta'u ragaa hundaa jaarsa dhufee naa gaafatu yoo kana biraa qabaattee jette hawwiin dhugama waan barbaade yakkaaf waan barbaade kaleessallee Rawitu tiyaanne dalagadhu jechaanii ture biyyatti illee si jajjabees dalagadhaan ture isiin hin barbaanne gara biraatiin dhuftee isii wanti barbaaddu waan biraati kana hunda waan isin uummanni Oromoo jedhe inni chilaallo chiggirelle akka namni nama siree leebaa son taane namni gaafa dhugaan isaa baate dhugaa isaa galte beeka malee irratti uummata murteessuu hin danda'amu. Kanaaf nu hundayyuu araarsa jaarsa ergaati asirratti namni waliin galu wal dhaba waan ta'eef.
jaarsa karaa keessatti isin goona. nama arrabsitan dhaaba nama arrabsitan dhaaba Dhiifa manaa godhi anjaata karaa keessatti hin barbaadu. Fitnaan ummatuma tiktookii waliin maaliif dubbii hedduu warri Dubaay kun fuudhee ijoollee hedduu rakkina hedduutu jaarsummaan fuudhamee lafa dhumuu dhabee milkii fabira saree hanqateera waan ta'eef an dhimma kiyya jaarsummaan hin fixadhu. Fixannaan asirratti yoo ammootu dhugaa biraa qabaadhe dhugaan tiyya naa haa baatu. Yoo ammoo dhugaa homaa na biraan qabdu jedhe an milkii quraanaan hin karsiisu isa afoo taa'ee jedha haati manaatiif inni ilmoo ofii qabatanii miidiyaa kana afoo dhaabatanii ilmaan Oromoo yoo dhugaan tiyyaa jiraate. Dhiifa manaa fi warra kakatuun jabiitti wallaa dogoggortee. Ilmoo tiyya Oromoo hundi haatee ilmoo tiyyaa kakattu. Okay. Ammayya. Ilmoo caalu. Hawwi gize an si gaafadha malee dubbatin. Ilmoo matana maatti ilmoo argataa bare waanuma ilmoo irratti si qabe maali ilmoo dhaluu barbaade hawwiitti asi gurguraanuu milki isi caalite na wajjin haasa'e milki. Doktorasni waan gootu. Mallaqa mucattiin meeqa biraa qabdi mucaa gaafadhu amma jarri kolfaa jiranii yeroo mallaqa rabbii sitti beeku kakakkuun binaamini nu mana murtii abboon nuti obboleewwan birrii meeqa irraa qaba mucattiin birrii akkana qabettee sitti haa himtu mucaan birrii akkana biraan qabdu jedhee haa dubbatu saniin gara gaariitti qabila jirtu mucaan isaa galchuu mucattiin leen dubbatu ati birrii meeqa milkii biraa qabda Yoo ila anammas gaqqabee herreegeen. Wanta ji'a lamaa gara birri 80,000. Birriin ji'a ammootu ani hundaa yoo hin qabu diraama 128 ol waan ta'u herreega. Wajjii irraa hafee yaadee muree tilmaamee akkas herreegeeraan jechuudha. Biiliin baay'eetu na bira ture bilbila na jalaa balleessee keessaa waan turaniif. Laalee diraama 100,000. Ya, 100,000 meeqa? 28 ol. Hojichatu akkasii. Eshi, 100,000 fi 28. Hayye. 100,000 kuni waan dhuunfatti si ga'u moo waan sheeringii addaan qoodattani? Sheeringii ani milkii irraa biyyaan adda qoodan. Okay. Sheeringii atii fi milkii adda raabiyaan qoodan. Okay. Milkii meezilaadu wajjin mareetanii 28 san milkii haa dagannu 100 saafitti haa qabnu ifaajee bilbilaaf olii gadii fi maal isin beeksisuu minaamina isaa haa dagannu nu isin araaramu keessan barbaanna waan ta'eef 100 kuni yoo bakka lamatti addaan fuudhan si 50,000 raabiyaa 50,000 ta'a akka yaada keetitti. Milkii keessa ila dhugaan jirtu. Koi akkuma isin jedhe kanattu mee sila 100 kuni kaatiif 128 kuni yoo ishi kaatiif raabiyaan adda qoodamtanii miti 64 jechuu bar akkuma tigi jettattu akkasii 64 si gaasi. Eeguma isin jette ishi waan isin jette irraan darbu. Hayye milki mucattiin kuno 128 taya waciin keessaa bahee wanni hundi keessaa bahee mallaqni isaafin yoo xiqqaate dirhama 128 tayaa jetti. Ati maal jetta? Yookiin immoo mana keessa jirta kaampaaniin harka jira hirreeydee meeqa ta'e? Ila asli kiyya rabbi dhugaan waa dubbisu wanni martin dhugaan deemanii kamti jedhi. Hawwiin kan waliin daladde ji'a sadii qofaa ji'a shanii illee miti gaafa ji'a jaaffaa bulii ji'a viidiyoo si kiyya jala seenaa laaraa kan dalageessanii gaafa beessu jechuudha. Gaaf sanirraa eegalee haga gaafa ji'a sagalaffaa bulii shanii qabamteesiin haga gaaf sanii ji'a sadii qofa waliin daladde kan masin ji'a shan jechuullee sobaasumatti jala sararaa bira darbaa jedhu. Kaleessa ji'a lama Oromoo warri dubbii kana qabaa seeraan. Dhagaa hawwiin galtee nama ji'a namaa keessatti birrii isii kadhumaa tagalcheef ji'a tokkoon dura garuu isiin maasalaamallee gargar deemnee kaleessa as baateetiin tiitoo gubbatti maqaa na balleessuu fi waan adda addaa naan jechuu eegaltee argaartanii.
Kajia sadii keessa kajia tokko folakkaa isii wajjin herreenneetiin diraamni 5,000 haftee nafte. Kajia tokko folakkaadha haa herreegamu nama nu godhaa jaarsa. Hin jira riisitiin baariisitiin galaa wajjin illee kafalamullee riisitiin firiitti ta'a. Jaarsi akkasi deeme nasi aanoo yoo abbaa barbaadde haa kaayattu obboleessi illee jira haa kaayattu. Akka saniin baasii keessaa baafnee iddoo hojjannee san bariisaa dalagatti gayyaane nuti viidiyoo dhaqiiti yoo jiralee jiraanne ilaaliiti hawwiin doktora jedhamtu kun akkana akka gaafa naasaa ture sani kun dhuftee bira jirti wal baradhaan jedhu sani dhaqiiti ilaalime. Isaa miti saniin as viidiyoolee hedduu waliin hojjannee raaniifati milkii doktora jedhamti miti laayivii seennee waan hedduu dubbanne achi hojjannee guyyaa milkii namni beekullee maaraati keessatti nu beekaa bara jechuun hagam eegallee waa'ee kana beeksaa ture. Waan qabatama uummata Oromoo afoo taa'amee dubbatamu sini hima. Obboleettiin si hawwineen anaa si bira mana kee hojjedhe ji'a tokko turtee biyya galteemi. Hawwineen ji'a tokko turtee guyyaa siin galtee yaadachuun maaliif jechuu yaadachuu hin danda'u. Yaadachuu miti ji'a tokko turtee galgala anshaadaa qabadhee obboleettiin tiyya biyya galte. Biyya galtee akka biyya galteen qaxxi jettee heerumteen adda ammootu ulfa ji'a 5 homaa garaa qaba. Kun ammootu anaaf ragaadhaan inni amma dhugaa haa dubbatuuni wal faana ji'a sadi ta'uu maaliif wal mormina? Viidiyoodha alaalaa jedhaa viidiyoo jira ragaan gaafa qabamtellee ragatu jira laal. Maaliif ani police station deeme wabbaan warqaa police station ilaalee baasuu dandeenya. Gaafa ji'a jaffaa bulii jaatiif dalagaa kana eegan. Gaafa ji'a sagalaffaa bulii 5 qabamte. Walitti meeqa ji'a 3 eenyulle kana herregee beekuu danda'a nan as keessa jiru. Viidiyoo Israa'el seenaa deema laala viidiyoodhuma akka gaafa bulee viidiyoo waa'ee dalagaa beeksisu. Ubaate bisi dhagaa laala kiyyanarra gubsiise. Milki garuu sobdeedhaan ile dhugaa hin fudhadhaani borusii barbaadeessitii beekiin sii galee waan wallahi ji'a 3 waliin dalagaa sii gara asmara sii kata qallaan kun wallahi deemina ilaali. Tarii sila miira keessa keessee dubartii ilaali. Ati dubartii dhalaa dhagee hawwisha anuma sooratee akka daamati sooradheen beektas shelaa sooradhe yeroo tokko si qulqullee miira keessa fakkaachuu danda'a. Dhuguma jirtu dubbannee laal. Aarii keessaa bara hawwisha.